hordoftoota hawwiituu hundaaf nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jedha. Egaa akkasuma akkuma duraan beekame qophii chaalenjii tokko qabadhee isinii dhufee jira. Chaalenjiin kun akkuma beekamu kun gaafii fi deebiilleen hin jira. Qixaatillee hin jira. Qixaata kana namni gaafii gaafatamee gaafii dhabee qixaata inni qaxxaamu walumaan laallaa jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Akkasumas namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan sheer laayik sabskiraayib gochuun akka na jajjabeessitan isiniin jedha. Mee gara gaafii fi qixaatiitti isin dabarsina. Egaa chaalenjii keenya haga dhumaatti akka na waliin turtan abdii isinirraa qaba. Mee gara chaalenjiitti yeroo ceenu gaafiin kunoo as keessa jira. Argaa jirtan jechuudha. Gaafii kun qixaata. Gaafii immoo namni maraa mataa isaa keessatti waan qopheeffate qaba. Gaafii namni maraa waan qabuuf gaafii abbaa fedhe gaafata. Namni gaafii san hin deebisin qixaati isa kana as keessaa fuudhee qixaate sirra barraa'ee jira keessa kunoo as keessa barraa'ee jira. As keessaa fuudhee waan fedhe gaafachuu qaxxa'uu danda'a jechuudha. Mee amma akka gara gaafiitti yeroo dabarru eegalli. Abbaa fedhe as keessa nu lamaan keessa abbaa fedhe yaabdee eegalu qabdi. Carraa kana naa kennu keetiif baay'ee galatoomii. Adabbiin kiyyas akkuma tokkoffaa siin eegaletti adabbiin waan jabaa turan fakkaata. Ka amma ofumarraa eegaleetiniin waa si gaafadhaa gaafiin an gaafadhus eenyu naa gaafadhu reemu amma eenyuun gaafadhaa mee amma hawwiima kana gaafadhaa hawwi xiqqoo isiisittuu beeytaa waan kiyya kana keessa bebbeekaa hagamta akka kana beeytu si madaalaa jechaadha. Mee gaafiin kiyya salphaadha. Gaafiin kiyya maal jedha beeytanii? Ani bara kam biyya Masrii kana seenee na deebisi. Bara 2019. Bara 2019. Ji'a meeqaffaa? Ji'a. Adabamuu qaba amma. Sirriitti malee qalbiin eesseera. Ji'a shanaffaa. Akkas qixaalameera. Akka bira taruun hin jiru. Bira taruun hin jiru wallah. Hin arganne. Wallah fuudh. Akkasuma na beekta. Garuu gaafaan dhufe hin beekta. Hin beekta. Kanaafuu fuudh. Fuudh carraa kee. Fuudh keessa gadi ilaalin sanu. Keessa gadi ilaalin. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Kabala basilaataa jira. Kabala. Irra buusi kaaware. Simatti bire. Keepisa irraa baase. Kofiyaa irraa baasi kofiyaa. Kofiyaa irraa baasi kabale. Suuta ni jira. Walla kofiyaa irraa baasi kabale. Irraa baasi. Suutaan hin jiru. Adabbiin adabbiidha. Allahu. Hordoftoota hawwiituu boondi keessanuu adabbiin itti kenname adabbii kaballaati. Kaballaa kana hin kabalamuu maal jedha. Garuu wayita biyya kana seenutti sirriitti beekaa jechaadha. Irraanfateera jechuudha. Waan kana ta'eef sirriitti akka na adabamu barbaada. Laa hin dhooyne. Hordoftoonni arguu qabanii atillee gattaa'ii kabale jala dhaabadhuuti siyaa kabalu seeraan. Gattaa'ii kabale. Allah. Dibatte. Suuta kaballe ora. Suuta kabalte. Deebi as keessatti. Abdii silaatee gara. Jira jechuudha. Kanaafuu gaafii isa gaafadha. Gaafiin ani isa gaafadhu gaafii isa gaafadha. Obboleeyyan nama 5 qabda. Obboleeyyan nama 5 qabda haa jennu. Tokko baha jira, tokko dhiha jira, tokko kaaba jira, tokko kibba jira. Nama 4 tokko isa jira. Tokko du'ee jira. Hin arganne dhabee jira. Wallahi dhabee jira. Anumaafuu irra deebi'ee gaafisa. Obboleeyyan nama 5 qabda haa jennu. Tokko baha jira, tokko dhiha jira. Tokko kaaba jira, tokko kibba jira. Tokko na feesera. Isin lamaan ani isa gaafadhaa isin lamaan inni carraa kenname deebisaa deebii kana. Kun gaa tokko isa. Tokko isa jira.
Deebisi. Deebis. Ati akka waan deemtu gaafate Deebis asii gaafadhe. ati gaafii akkana hamaa mana fidate dabar qoyete. Yaa rabbi na tarrate. Maal la galchee agana kabal Tokko eessa jira? Gaafii daqiiqaan kiiloo mataa. Kun gaafiin jabaa wallaahi. Laa gaafii biraa fidi wallaahi. An deebisii deebisa. An deebisii deebisa gaafii biraan jiru. Gaafii takka dhagee hin beekne wallaahi. Dhageettee dhabaatti hin galchu hin beeku. Deebii hordoftoonni keenyas akka na hordofan deebii kana isaanii dhumarratti deebisii deebisaa gara dhumaarra jechuudha ammaa fi qixxaataa isaa dabarraa gara dhumaatti deebii kana ilaala. Gaafiin irra deebi'amu ta'u. Irra hin deebi'amu gaafiin. Maa gaafiin deebamullee bakka dhabdeerta bes. Takkuma carraan ati qabu. Yaa rabbi naa laaffise. Ijoollee adabbii waa. Kaballaadhaa mere. Laa qo'i waan fudhu lalla. Kiyyanaa bareeda ati dandasu. Dallasa. Du'aa itti godhee ba. Abbee nadhiitu fudhateera beekta. Walaa gizaara. Sima bareedduun sima dhabeera maloo na kottu sima dhabeera jaalallee tiyya yamara ko kottu gara ko maloo sima yoyya kanuma bari hagge yoyya. Sirba jaalala kana sirba. Shaggiitii jedhaadha. Akkuma beekamu jaalala. Amma gaafii Amma na gaafata. si gaafata. Sinna gaafata. Amma na gaafata. Gaafii edaazim jedhanii kama argan gaafatanii mi? Ka argan osoo hin taane. Gaafadhu gaafii. Awwal takkaa gaafii hin dhagene na fidee bar. Laashee. Hayyee dhageetteer taate. Gaafii fedhe gaafadha. Gaafadhu dha gaafii silaa gaafiif ta'u. Gaafiif silaa gaafiif ta'u malee gaafuma argan nama gaafachuun noo. Hayyee kijibuun hin ta'u laalsanu. Hin ta'u hin ta'u. Dhugaa malee. Jiba beenaan biraan. Hayyee. Gaafii salphaa si gaafadha laa gaafii salphaa. Gaafadhu waan Si biratti. Haga Masrii tana dhufte. Haga Masrii kana dhufte. Ciikii meeqa baafatte? Takka kaayee rabbiin imi ajjisiisee kun warra himeera takka qabaa. Takka qabaa jedha garuu dhugaa. Hayyee kun dhugaa natti hin fakkaatu garuu egaa inni eega jedhe keessa abbatuuf beeka. Hayyee gaafiin isaa argatee jira jechuudha. Hayyee ka gaafii isuma dabarsa. Gaafiin kee baay'ee ulfaata. Gaafiin kee baay'ee ulfaata garuu osuma feetu maana gaafatte garuu ati akkan kiyyuu barbaadde moo akkam sila? Wallaahi hin beeku wallaahi naa gachi. Ati beeka qabdaa bee? Ammoo. Beeka qabdaa. Ani qabu. Hordoftoota hawwiitu hundi keessanuu mucaan kana deebii kana akka isinii deebisu yoo barbaaddan isumayyuu an gaafii gaafadhe an hin beeku jedhee gaafii kana gaafachuu qabdan koomentiidhaan nu agarsiisuu qabdan. Yaadni keessan koomentiidhaan akka deebi'u abdii qabnaa akkasuma ammas akkuma itti fufee jira qophiin jechaadha. Gaafiin gaafiin amma garuma isaatti deebi'a. Gaafiin kiyya gaafii salphaadha yeroo daa'imummaa keenya kan itti dabarsineedha. Gaafiin mammaaksa. Mammaaksa kana tokkoffaa bira geetta si beeka. Akka naa deebistu abdii qaba. Miika mammaaksa osoo hin taane. Dhagaye. Akkuma wantaatti si gaafadhaan gaafii mammaaksa sana jecha an irra utaala beetee si jedhee ka'ee irra utaala bakkee sila bakka duwwaa san itti guuttaati si galee gaafiin kun mammaaksi kun maal jedhaa shaaku shaakkistee bakka duwwaa geennaan bakka shaaku shaakkistee bakka duwwaa geennaan cal'iftee Bakka duwwaa geennaan cal'ifte. shaaku shaakkiste bakka duwwaan geennaan callifte. Shaaku shaakkiste bakka duwwaa itti guuttaa cal'ifte. Bakka duwwaa geennaan cal'iste. Habiibi. Qawwee. La. Dhabdee jirta. Takka deebi koo carraa takka deebi. Eessa callisti qawwee takka. Shaaku shaakkiste maali? Shaaku shaakkiste jecha kanan beeytaa. Shaaku shaakkiste. Wayita gaafii kana jechaadha. Dasmeedha osoo nama maraa gaggaafadhe. Gaafiin kun na ulfaatee hin beeku. Seema ulfaata. Ulfaatee jira bas adeemi malee. Adabbii fuudhii nama na.
Fuudhi ulfaatullee waan Ati si gaafii jajjabaa na gaafata. Fuudhi maal jajjabaa Ati amma wali waan an beeku kana laal kan wal isaan jechuu kee kan an beeku waan biyya tana waan gaafii gallaali gaafii jabaa tana gaafata maa gallaali wayita gaafata. xiqqaa kana waan kana ngaa mammaaksa kana hin beektu Shaaku shaakkifte bakka duwwaa gennaan callee beeka jennaan callifta ayyee ima naa deebista gaafii makana kolfi. Hamdi ani ko wallahi rizqi gaafii. yoo guuri ati maal argatte bees Lala kolfi na seeraan daqiiqaa lamaaf afaan. Oi Allah daqiiqaa lamaa Kolfi. kolfi jara kun laalu fe. afaan bani afaan torbaatamatti Maal obboleessa maal taate? Afaan balli wallahi ila laakkati kolfi laakkaratti miti hin ta'u. Akka biree kan Seeraan kolfi ha jir seeraan. namticha ati qabu sana kolfarratti isaa wal bira qabnu Qixxeessanii haa goonuufi. akkas godhe. mee kolfi si ilaalla hordoftoonni illee akkas Hordoftoonni sarara jedhanii. nuudii kun nuudaa Wallah kana wala kan kol. Wallahi Wallah kana wala. Zikir kita roda. Kerja saja. Roda. Ya mati. Ay. Itti aanu anak isin gaafata. Ayye gafat. Anak isin gaafata. Takko dura gaafii isin gaafadha. Kita isin dura. gaafii amma beekaa badda Ya politik fitina asin nama gafi jabat fitina. Eessa lebar akka qixaatii kana fuudhee qaxxaamuuf gaafii cimaatti gaafadha. Maatii torbatu jira. Kamar rifate. Abdi si gaafata. Akam bede begari. Abdi si gaafataadha. Kota si keessa maal irraa ibsitan? torba tolsiisite Oi, oi. nama ejjiti Ejjijjiiru. Amma adabbii fedhaa ejjijjiiru. Jira. Shan irraa torba onlaasii seefarta. Maatii torba torba jira. ayyee Isaan nam tokkoon isaa qorgodheedha nam takkaan isaa jaartii torba qaba. maatii torba jira Maatii torba jira. Dhiirra torba jira. Nam tokkoon isaa jaartii torba fuudhe. namni tokkichi Jaartii torba fuudhe. wani baay'isu moo hir'isuu barbaachisa Baay'ee baay'ee. Nam tokkochi torba fuudhe torba fuudhee. mobaayila naa fidhime Torba fuudha. Laa moobaayilaan ta'u kana. lama inni reegadha La. Laa hun akkasiin ta'u moobaayilaan aara baasi. Sirki ko herrega dhuwan ee nuna. walla Biriidhaan maal taate Ayyee namni deema. tokko torba fuudhe qoy Nam tokko namni tokko torba fuudhe. torba fuudhe Maatii torba jira. Nam tokko torba fuudhe. Ijoolleellee torba qaban nam tokkoon isaanii. qoy la ilaaha illa maal choomina Ijoollee torba qaban. Jaartiillee torba qaba. Nam tokkochi jaartii torba qaba. Ijoollee torba qaba. Jaartii torba qaba. Namni torbaan kun nama meeqa qaba? Waliigala isaanii meeqa? qoy ka qoy gudii Akkam akkam namni tokko torba qaba. hangaafii kana jecha Maatii Maatii torba jira. maatii torba jira. Torbaan isaanii jaartii torba torba fuudhan. Ijoolleellee torba torba qaba. qoy namni tokko jaartii torba qaba Ijoolleellee torba torban qaban. Eeshi. Waliigala isaan nama meeqa? Daqiiqaan dhumatu ga'e nama na. Dafi. Daqiiqaan dhumatu ga'e. Jaartiin takka torba qabdi. Jaartiin takka illee torba qabdi. Jaarsi tokko jaartii torba qaba. Ijoolleellee torba qaba. Torba torba irraa qaba mala. Namni torbaan kun namoo meeqa ta'a? Namni torbaan kun illee akkasuma torba torba qaba. Laafoo. Digdami saddeet. Digdami saddeet irratti. Shantamii jaha. Shantamii jaha irraa kudha afur. Shantamii jaha irraa kudha afur. Maal beekan amma shantamii jaha irraa kudha afur maal beeka si gaafataadha? Jaatama irraa kudha afur. Torbaatamii afur. Torbaatamii afur irratti kudha afur. Saddeettamii saddeeti. No, hin arganne. Wallahi. Saddeettamii saddeet gara dhibbaa afurii wayiiti malee. Carraataa qabdaa. Saddeettamii saddeet irratti inni wayita dabalamu saddeettamii sagal ta'ayyuu garuu akka hin herreegetti akkasii miti. Carraataa qabdaa. 289. Hin arganne. Boode giraafii. Meeqa ta'a? Deemi ani hordoftoota kiyyaa dhumarratti gaafii hin deebisa. Laali wallaa qabaas qabe. Bohu. Qajeela booda qajeela imimmaan buusu qaba laal imimmaan. Imimmaan argamu qaba irraa. Maal yaadadhee bohu mee maal si yaadachiise? Waan dabarsite. Wama dabarsite wayi. Waan dabarse? Waan boo'ichaa hin dabarsine. Haa ta'u dabarsite waan guyyaatti. Baraa keessaan akkasii dhufte baraa keessaa dhufuun sunuu boo'ichamee. Pilaana yaabbatee dhufe maal taate hin beekani. Bilaalee kan yaabbatee. An kolfuu qaba malee bohuu qaba amma. Boo'i maan boodde maal? Kasee ijju boo'i dha. Mee istaayilii boo'icha kiyyaa barbaaddan amma isin. Mee namni silaa waa godhe silaa waa sirraa waa ta'anii mee rabbuun godhin akka eebbotu.
A'udhu billahi minash shaitan. Ma trainingi gochuu Waan qaba. akkasitti mashaakal wannuma. Yoo namni narraa du'e trainingi bochaa Anaa miti markasee kitaaba keeti. Kitaaba keeti. Kanaafuu yoo namni sirraa du'eedha maare. Istaayilii kiyya akkas reeqa. Akkana malee immoo maan qanii tokko hin beektu qanii coobini. Garaan bokokee taa'e. Obboleessa nama Akka tamboo hin agarree. Qanii ati dhaabattee shankora nyaattu. Mucaan nu biraa hanta ta'e. Akkasuma booyiree. Innaa akkanatti hin boonne hangisee san. Ayyee booyee akkasuma booyee. Taa jira. Inta agar hordoftoota yoo ta'u taate komantii jara barreessa. Bochi ilma namaa akkas ani istaayiliin. Komantii jara barreessa mee booyinsi isaa kun sii ta'ee jira isin hin taane yoo ta'e komantii jaratti. Gaaffii itti aanu isa nu gaafata. Gaafii anatti isin ayyena na gaafata. Anoo gaafii akkam gaafadha. Abdii shootu. Ayyee. Ayyee wuduuyuu gaafadha. Maali beektaa? Qallaali masi gaafadha. Guyyaan an intarbii godhe yoom? Gaafii qallaali. Anaa miti Ise gaafadhee. Gaafii qallaali. Oome. Na beekaa. Intarbii gootee. Haga biyya tana dhufne hojjaan hin baane. Intarbii teessan ammoo adda baafachuu. Qottoo kan dhaabadhu. Intarbiin isaa sun. OMN irratti immoo. OBS miidiyaa Abdishoo jedhamu. Abdishoo. Intarbiin. Intarbii Awwii Tuub irratti guyyaan goote gaafa guyyaa 10 ji'a. Ati beektaami? Dhabeera. Dhabeera. Kun ragaa qaballee sanuuraa ragaa. Jammaa guyyaa 10 miti reenu godhe. No ever. Adabamuu qabalaa. Hin adabamne guyyaa gammaa wal. Tokkoffaa Awwii Tuub irratti hin goone. Siigalee? Abdishoo irratti hojjete. Saa. Siigalee? Haqayyatu lafa kaa'aa jira kun mucaan adabam. Kana waan ta'eef adabbii adabamu sittu beeka. Adabbiin kaa kun asuma keessa jira anu wanni godhu hin jiru. Lamii keessaa fudhadhu Kana waan ta'eef hordoftoota keenya. Carraa sii kenna carraa an harki kabalee illee waan mara godhee jira. Mee carraa kana carraa isa ga'e jechuudha. Aboo mannaa carraa qabsu ragaa. Mee maali? Mee maali? Dhiitu. Reefi kabalee amma dhiit. Koon taa'ee anuma dhiit. Wallahi Barbaadu fedhu. Naji naana najiilee ayyaa ati dhiit. ani maa dhiita si. Wanti carraa kiyyaa maal wallaahi carraa kiyya. Ati reef tanaa jira. Laa dhaawal. Waan jiraan Danda'u danda'u. Dhaawal akkasii hin jiru naman. Wallaahi carraa ati silaa naa argate. Odduu keessa Ati jira. suuta. Wallaahi. Namatti hin tolu namatti. Kanaafu Akkan odduutti agarsiisi. Abi kaara. Asirratti dhahee taanaan na dodda. Ina dodda wallaahi akkana ol. La ati suuta. Akkana qabaddetti. Waan barbaadu reef tanaa akka waan na kabale wallaahi. Akka badaa miti nama. Wallaahi kabale. Waraan jeeqna. Wallaan dhiitee achi si buusa. Walloo kenna jeeqna. Wallaan dhiiticha badaa si dhiiti. Suuta dhiitamoo abdii. Ati suuta. Laa odduu warra dhiiti Odduu badaa. warra- Achi tafa. La. Itti dabale. Wallaahi oositii naji wallaahi harka dhahe harka dhahe. Harka dhahe waraan harka dhahe yookiin subbina arana. Akkuma. Kun akkuma argaa jirtan isuman na kabalallee isuman na dhiitallee carraan na gahu kun carraan kiyya carraa badhaadha wallaahi maal akka ta'e maaluma kaballeessa illee hin beeku. Anatu abdii gaafata abdii shaw anatu gaafata mee gaafii akkamsi gaafadha. Malee mana sagalirraa torbarraa gara sagalitti tolsiisan malee. Gaafii akkamsi gaafadha. Lukkuun kormaan tokko killee Suudaanii fi Ammallee maatii siidha jedhadha. maatisii miti lukkuun kormaan tokko killee na dhageeffadhu Ayyee qoy mee hin dhageeffanne. Herreega maatii sitti hin fidin. maatisii miti kun Herreega hin danda'u maatii siin beektaa. maatisii fidaan jiru maatisii miti kun gaafii afaaniiti. Lukkuun kormaan tokko Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti killee yoo dhale tamtu fudhata. Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti lukkuun ilma namaati aarsan. Ilma namaati miti. Yaara gubbaatti ka dhale jedhi malee. Gaafii ansi gaafadhe Ati gaafii isaa deebisa. Ati gaafii isaa deebisa. Sun keessi addaatiin hagalee Sullee dhaqatee. kabaraatiin kiisi gaafadhe. Matammaa gidduutti dhalamu bakkeen inni itti dhalatu. Matammaa dhaalaa La Suudaanii fi Itoophiyaa daangarra daangaa irratti yoo dhale
Lukkuun kormaan Daangaa jechuudha Itoophiyaan seenne Sudaan hin seenne sarara gubbatti. Eenyu fudhata? Kana namni fudhatu Sudaan ima fudhata. Maaliif jedhe? Carraa takka si kenneera. Sudaaniin lukkuu waan hin qabneef lukkuu waan barbaaddu. Hin arganne hin arganne. Eenyu fudhata? Hin arganne. Gaaffii kana carraa tokko si dabalee malee. Carraa tokko qabda. Lukkuun sun si jammar Sudaanitti waan dhalu yookaan waan daangarra dhalu. Si jammar lukkuun achi hin deemu yaa. Lukkummaa wanti jedhame Lukkummaan achi hin deemu. Hin arganne jechuudha. Kun gaaffii argartan. Egaa hordoftoota teenya namni gaaffii kana deebisuu danda'u koomentii jalatti illee gaaffii akka nu deebisan isinirraa abdii qaba. Kana malees deebii paartii itti aanutti kan isin deebisu fi viidiyoo kaafee jira itti qaxxalee kan isin deebisu itti hidhee jechuudha walirratti. Kanaafuu akka dhuma viidiyoo kiyaatiin waliin tola isin jedha. Mee adabbii isaa kana waliin ilaalla. Sirba afaanii sirbii. Sirba afaanii sirbite. Sirba araar kun Addis Ababaan jira araar. Achi siqi. Mataa sirba. Xiqqoo mallee achi siqi. Gaaffii cimaa nama nana gaafatan sillachuu. Ashamaan inni ashamaa. Ashamaan ashamaa. Ashamaan inni ashamaa. Ashamaan ashamaa. Sirbi seeraan afaan. Sagalee dhaan barbaadu. Waan hiika qabu waliin inni osoo hin ta'in. Maal sirbinaree? Ammoo yeroo baay'ee jecha sirba kanatti nu dhufaa beekta. Waltajjii garaagaraa yeroo dhaqullee nu sirbeedhaan akka waan sagalee qabu. Sirba feete mirga qabda. Sirba feete sirbitaa garuu sirba. Kanaaf jedhee ittiin nu sirba. Ayyee jammada. Obboleessoo sirbi yookaan adabbii sirba eenyu isinii sirbu mee eenyu sirba isinii sirbu dhumaan seeree. Sirba Hacaaluu sirbi. Cabsa acabu. Dhaloota maa sagalee yoo qabaatin maal Jechuun sagalee maqaa qabdu sirbuu san seeraan sirbi. Cabsa acabu. Dhaloota ammaa dogoggoof yaa cabsa acabu. Egaa hordoftoota inni argaa jirtanii Dhiifama an sagalee waa jechuun namni hunduu akka uumama isaatii an sagalee hin qabu sagalee ittiin weellisu hin qabu waan ta'eef sirba kana jechuun sirba akkasii san balleessuu yookaan taphachuu waan hin barbaanneef beektumatti dhaabee kana waan ta'eef yoo dandeette sirba biraa sirbuu sirba kabiraa. bas sirba gahaa jechuudha galatoomii jechuun naguma beekanii jechuun waan beektu silaa beekte kana ol sirbita. Kanaafuu hordoftoota keenya hundaaf video keenna laltanii hin dhiisina like share subscribe tanaa godhaan jajjabisa isin jedha. Kana malees video babbareedaa kana caalaa nama kofalchiisuu fi isin bohaarsu qabannee isin dhufna. Haga dhuma video keenyaatti laala daawwadhaa isin jedha. Namni guyyaa lama sadii booda haga walitti deebinutti turtiin keessan nu waliin akka ta'u video kanatti bohaaraa isin jedha. Nagaan nu turaa. Ciao.